السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channelii fi akkam nagartanii fayyaa keessanii bakkuma jirtan nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Har'allee deebi'ee dhufee jira viidiyoo xiqqoo takka isinii qaba. Viidiyoon sunis waa'ee maaliiti yoo jettan viidiyoo gabaabduudha. Dinnicha akkamitti xabbasnaa, yeroo xabbasnu zayitii dhugaa nutti mi'aawu dafeellee xabbafamuu ilkaan jalatti illee ni laafa jennee akka yaaddofneef viidiyoo salphaa takka qaba. Akkuma ofiitti dalagutti isinitti agarsiisa. Yoo isinitti tole subscribe like godha. Warroonni dura subscribe gootan hedduu galatooma hundi keessanuu isiniin jedha. Warroonni haaraa dhuftanillee subscribe gochuudhaan maatii keessatti dabalamaa isiniin jedha. Turtiin keessan ana wajjin. Bismillahirrahmanirrahiim. Kun amma dinnicha akkanatti qopheesseetiin jira. Bifa kanaan dinnicha adda babaasee qopheessee jedhee fideetiin dinnicha kana bishaanitti naqaa jechuudha. Ni mul'ata dheetii yaada bishaan keessatti kun haala kana eega bishaaniin naqee dinnicha dursitanii qopheeffattanii fiddanii kalii itti dabaltanii jechuudha. Kunoo kaliin illee isa kana kalii itti dabaltanii kalii kurreedhuma isaatiin yookiin maankaa guddaa lama itti dabaluu dandeessanii jechuudha. Nama akkanumatti jilmaama laachuma ijaatiin itti dabalaa jechuudha. Isin ammoo maankaa tokkoof gimaash itti dabaluu dandeessanii isiniin jira. Obboleeyyan tiyyaa eega kana akkanatti kaliidhaan walitti daballee booda wanni nu bishaan keessa tursiifnuuf hin jiru. Bishaan kana keessaa jissinaa, mootana keessaa jissinaa. Kunoo haala kanaan keessaa bishaan keessaa jigsinee yoo jennee kunoo akkana jira. Bishaan keessaa naqamee amma bishaan takka illee hin qabu. Anuma faana tura. Eega bishaan akkasitti keessaa hin finneeti bishaan ibiddarraa qabna. Bishaan danfaa jechuudha. Finnee gara ibiddaatitti walakkaa akkas daqiiqaa kudhan uyyuun turu bilcheessuudhaaf deemnaa jechuudha. Akka isin jalaan caccabne sirriitti eeggadha. Xiqqooma isii haa danfuu jechuudha. Baay'ee danfisuu isin hin barbaachisu. Yoo baay'istanii danfistan isin jalaa caccabee kasaaraa keessa galtanii jechuudha. Garaa dinnichaa biraa hojjechuudhaaf yaaddanii. Kanaafuu amma akka inni itti danfullee ni ilaaltanii anamman danfisaa jira. Hordoftoota tiyya kunoo kana fakkaataa dinnichaan isaa dura addaan babaasee dhiqee isinitti agarsiise sun kunoo tiyya ibiddarra taqattaqaa jira. Baay'istanii ibiddarra tursiisinaa. Yeroo tursiistanii jettan isin jalaa caccabuu malaa isiniin jedhee jira. Durallee amma sirra deebi'ee isinii dhaabaa hin tursiisinaa. Bifa kanaan eega takattaqee oolumaan laallamaan inni ta'u. Hordoftoota tiyya kunoo amma ibiddarraa baasee jira. Erga ibiddarraa baastanii bishaan danfaa san keessaa jissitanii bishaan qorraa basboosaa jala qabdanii itti gadi battanii jechuudha. Kunoo haaluma kanaan kunoo waan takka hin caccabne mul'ata dheetii yaada. Egaa kan bifa kanaan bishaan qorraa jala fiddanii jechuudha. Akkamitti beenorrii jettaniif akkanuma cabsitanii ilaaltan kunoo amma hin cabaa jechuudha. Tiyya kabajamoo erga akkasitti bishaan kan ho'aa keessaa jissinee qorraatti buusnee kaanillee finneeti mandiila jala afnaa jechuudha. Sooftii jala afnee seenii hawii irratti nadhaa jechuudha. Gara gubbaatiin illee sooftiidhaan akkana gossinaa jechuudha. Bifa kanaan gossinaa jechuudha. Laazim gossuu qabdanii bishaan kanarraa gossuu qabdanii jechuudha. Kun amma gogeen jira. Kanuma hordofaa. Hordoftoota tiyya bifa kanaan gama zayitii fiddanii zayitii keessatti dinnichaa keessan bilcheessitanii jechuudha. Zayitii keessatti xabbaftanii akka ajaa'ibaa kanatti dinnichaa diimaa malfiidhaan bareedaa hojjetattanii nyaachuu dandeessanii. Dinnichaa yeroo akkanumatti lafumaa ol kaanee karattafnee zayitiidhaan xabbasnu nuu bilchaatu hin laafaa nama tursiisa. Amma kun waan takka waan isin tursiisu hin qabu.
Baay'ee maashaallah viidiyoon kee kaardhaa kana fakkaata kun dinicha haala kanaan qopheessitiniin jira maashaallah. Kasabbii wajjin nyaattanii isiniin jedhaa nyaata biraallee bira dhiyeeffachuu dandeettanii ammaa fi isuma bichaa barbaada waan ta'eef kanuma wajjadhe inshaallah itti fayyadamtan jedheetiniin abdii qaba akka isinitti tolus inshaallah. Kanaaf mee addaan cabsinee olaallee kunoo garaan isaa keessi zayitii hin qabu hin jabaataan mi'aa jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tola bifa kanaan dinichaa eega bishaan keessa danfistanii kaatanii booda itti fayyadamuu ni dandeettanii. Nabiyyi keenya irraa salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.